Fuudhuu deema garuu haa hin galle bargana. Maal ati fuute isisi fuudhuu deema. Maal isisi fuudhuu deema. Taatee nyanii heerumte ganaa maqaa sirraa qayyarraa. Ta'uu haa wayi taatu bara. Hamza. Bara anumaan nakaa godhaa bara waliin galle malee anumaan nakaa godhaa. Lala baba Ingiliffaadhaan hojii hojii raftan kan dhiirti jettuu jira kan dhalaan jettuu jira amma mucaanna intala direedhaa fuddisuun ni dhufu waan dhalaan jettu jee michiyyoon uleen tumte jazi kana dhalaa jajja. Okay, natti mi gamma. Lala masani. Amma di kitaaba Ingiliffaa kana bari laal. Khadiirti jettu naa khadalaa dhagee. Khadalaa ma. Boy jechuun bar dhiira jechuudha barboo. Ana sana beeku. Dhiira biroo yaammatu jirti jechuudha akkas jechuun. Akkam. Tinggalle. Khadalaa moo inni khadalaa inni akkam jirti Kono. Khadalaa. Kanaan sitti jira. Kan Tigriffaa sana namatti tola kan Tigriffaa. Waan jettuu jira bara afaanii waan Beeku Tigriffaa naa haakam. Azartit mo. Azartit. Bisa gerti wal gertari takke. Ay tayyik tayyaageeru. Gina azartii jechuun maal jechuudha azartii. Afaan Oromiffaan qabasa? Tete nama Oromoo ta'a. Ini Oromiffaan raafudha gaafa Tigraay. Gumaa baasaa ramtiree dargaggeessa Oromoo. Azartit. Sila afaan Oromoo jijjiirte akkami mee jijjiiri? Akkam jechuudha? Koyde. afaan Oromootiin. Dodose. Dhodhoofte jechuudha. Akkasii miti. Awwa kaafudhaaf akkasii miti. Lola baroon. Dhodhoofte lola. Bari. Video sa jira bar. Tureera dur. Rakkinaa jira jechuudha bar. Video sa. Jechuun rakkinaa jira jechuudha bar. Mee xiyyeessan irraa fixaa yoo wal seenallee hin beeknu laala jirra. Waan dhiirti jettu yaabbattaa himiif gaafa si obboleessa. Waan Rosa fuudhe sun oh my god yes baby yes jeebu barra bee sigale waan dhalaan jeebu mako sigala. Okay, hin ta'u kun amma. Kun hin ta'u ni dhooyitee firraa darbitee bara hoo kana dhalaa jaan raawus dhamaa jettee. Okay, amma gaa. Roosaan ni barsiisti. Amma lakki amma ishee kanaa himati gaa dhiiraasan. Wallahi. Sadii malamuma faaha. Yaa. Harraa jajjabduudha himiif jajjabdu. Sana keessa kadha'uu qabda laal. Bee. Oh bee jettaa jiru. Ay maali harreedha. Maali farda harkaan dhamma ule. Yoo alangaa Akkuma horii keenyatti yaamu jechuudha kan horii gisee ilmu deeman gisee yaamu. Sagaleen akkam jettisa? Atee fuudhuu deemtu nama guddaa dubra dabbaa qabu bika dhooyte hudduu tura akka lolachuu qabdi. Teessuun hudduu muka barzaafuma dhaabbattuu si fuudhuu deema jangaa'u jedhama. Qalloo miti bar. Furdoo miti. Laallatee jira bar. Furdoo. Koy gaaffii qaba kana. Roozaa tura furdoo garuu. Qalloo kastaan Roozaan hin garree ati adeeroo shilingi fakkaate. Xiqqishoo ni qabdi lakki. Roozaan garree gaafa heerumtu fa'uuchuu gurraacha. Akka roozaa sin laalamoo ati hoo akkam? Akka roozaadhaa sayyoo dhufte akkam? Ani nagarree bar roozaa kana har'a guyyaa lafa teenyee qamaalutti odeessaa oolanii ani waa'ee Arsenaalii hojiin wal makee ta'e gidduu kana tiiktookiin galle kan siraarra ture. Amma ganaan ilaaluu dhaqa bar. Garuu gaaffii qaba amma waa isa harkaan rukutuu jedhu amma tokko harki dhiira tokko amma tiitaanoosii namatti ta'uu iyyuu danda'a jajjabaataadha gar malee
Jijjitaa lulluqqaanis jira. Yeroo kuti gannaan likkitti wanni qararraa uumeessaa Ifaan harki kun bakka ga'e jira badda hin sakka ta'uun ni dhiisaa ho'i. Isa akka dhawuutu ji'a gamanaa ji'a gamanaa irra geessee lafee gamanaa Gizee dhawutan eessa jira inni ishee. Duubaatti jira. Isa jira jaafur masgiin jira see barinni. Hai jaan nagartu hai jaa. Yaam zaatitti qeeqeen qaanyii sudii mita dhaabbadhu. Yaa bosa rulo nama lafa tureni wal seenu deema mee obsaasi. Rakkoo. Yorra turte yaa mucaa yaa ilma kiyya nan dargeesse. Gaafirraa siin jetti bee. Ta'uree akkasii. Taayiba saafaa agarraan dura karaa wajji yaa'u jiranii harka gadhiifatee dura ceebee dura miila fuudhe. Ante paaspoortii kee irraanfatte jaan sii galee kun. Okay. Easy. Ida kaa'ee dura ceebee. Hamza Barashidaa fuudhii lafa jirti. Isin nokottee ba. Hai Abu Rashidan fan dubrani Abu Rashidan yoras. Jarsa kabdi. Abu Rashidan lafa kaya jarsa kabdi. Isa. Korra famante isa. لا إله إلا الله وقبل الأم يا رب والله إيه كتاب دي كتولا لون دي سجريني إيه مي برا Dubai oven je bara me. Gudama gaaffii maalii qaba duuba jira malee akkamitti eessa dhaabatee qabareessa. Nah, gise dua da kaisa. Ai godhee. Nah, gise dua da kaisa kawan. Okay, wanta qaba ka. Oh Allah, way hani reference qaba. Wanta qaba. Ada sakaya churu talda. Wallah pun marai. Ne qabdi mi de yo reference ban de rate hani sana bara ko bara. Ya bo revenge kaisa lukku suta kasi tol kabe. Oh ya, berko mata. Uno reference kabda jawar. Revenge ala tabu kana kabda kila men tana kabda. Reference makanatti akka maratta akka nama farda qabu harka marata. Uno na. La ilaha illallah. Duuba isa qabda bootaan hin jiru wayi. Oh yoo gabbattuu taate finyoo diitee akkasi qabda mudhii tana akkasi fuuldurani. Intore yaada namatti hirma. Wiigiidha irraa Yoo wiigii ta'e faagaa itti marattee takkas bunnaan irraa hotee ba. Yaa bo. Gubbaan kaayyeetu qabdi jallee arriidhaami. Yoo raafuu ta'e hoore takkitti maas buute. Jallee arriidhaa wiigii Yo reference kuteo. No yoo mataan jallee arriidhaami. كلامات بدي خاطر Wiigii dubraa tana gubbarra keessa mataa gurraacha bareedaa kana inni irraa hin fuudhe jeetuma intalli yoo marroo itti isaati. Yaa tiyya san hin laalle barra rifeensa wilii hin laalle gana. Wallahi. Gana. لا إله إلا Yaaboo namni gisee guddate rifeensi irraa dhumaanii yeroo nama qabdi yaaboo. tokkummaa waan raajii nutti beektaa guyyaa tokko Ada tokko. mau baca kabetu ke kana hunda bar ya Hamza. Betul. Oh hai Yasin siar ka fuda cuti ma Yasin ni fuda singe jara. Yaa sun waalli amata mee ji'a moo saddeet barra natti mudide. Wa hunda na be khaji amma sirra Yasin ti gumma be ka abana fakati. Yaa sun man naa mee bare dubira tursiise haalli yoo na garagalte jeete natti mudide seala. Jalaa dinnaan naange. Ega. Tana tani si. بقول لك شيء كابوتا ليه بقول لها متعمل ولا اسكبا ابو باسم كتاب الجسم الرباط Wallahi. Ne wa ulla ni fufuni be ka ta bismi. سي
Leebaulaan kan kooti bar leebaulaan. Hangaatumaa qixxaatu deemmoo ati duubaa sun si taate. Maqaa kan kee baafatanii isa dhugattu. Leebaulaan ana mitiiree kan hojjete miskooliin godhanii gaafa sana. Walaa si hojjete waan kana. Kas leebaulaan. Ofirratti hojjete leebaulaan. Waan baay'een dhabe barisaa. Leebaulaan. Saya isa baddan isin addunyaa wajji deemuu dadhabtanii teknooloojii tan warra durii isin. Lakki beekaatuma. Gastii keessaan akkamitti galchan piraayibeetii irraa haasa haalee bahullaati. Piraayibeetii godhattee maa deemta? Liqiin namaa sirra hin jirtu. Maal dhokate irra jiraachuu? Diraamaa keessanii fi koomidii keessan maaliif dhiisan? Diraamaan isa jira. Diraamaan warra hobla beeku wajji kun warra boskii beeku dhufe. Wallahi diraamaa kun ijaanii boskii isaan kan lubbuuf karaa mee xabbaga meeqiraniis. Isaan duraanuu nama kofalchiisanii bar diraamaa caalaa. Uummanni gaafa duraan hobla warri gaafa. Leebaullaa sana'u deebisee baramma jijjiiraan jira. Wanta yoo argattan hundi keessanuu carraaqqadha. Amma matuwaayaan sin dhiiftu yoo leebaullaa isa gullifte. Kanaaf cufti si hattuudha tatetteessu. Argatanii naan uummataan argatanii naan hataa maaliif seete yoo hundi keenya wal geenye hattuu taane eenyutu wala taree tokko haatee tokko hatamuurra Irra wayyaa ta'uu qabda jechuudha tokko. salfii isaa argannaan ati salfii masaatu hin jiru malee Hamzaa kiyya argattee naan carraa dhugaa rabbiin